Maliki ya kuri algaki ya barko. Kuri malaki ya habibti. Istaga samana ko. Nawati maniko. Masha. Mabratin kam no mabratin vela bade kanu mabratin kenya kana turen vela bade. Ashi. Kuri malaki ya. Sargin barbada mal sargin ragunan. Saat ini kenya kan kafanati. Kuni alga kenya mana kenya. Okay, memberi kenya. Kuni ana. Thank you ya Wood. Orang teh itu agak. Jasa kau gini banki demi kalesa. Oke kenya. Jasa kau gini ni banki demi. Yorum banki demo. Wari banki bulu nabeka. Namni banki bulu nabeka. Namni madade to piya madade nabekti. Banki Orofan banki ekatti ba Yesus makatti ba ya tu birri ba fachu to piya rafi saati dik devi sadde dijjatta. Kana kampate galgala galta birri fudhachuudha. Dhugaa rabbi. Kanza Jiji jadi onna dabarsani bakkenan tawti birri naafitani bar. Asis gisen deemati jiji maal kun madade nanjeni. Agarani. Ala mozi na kun. Ya si bega kunja Orofan gadwan. Bakkuman taay sanit birri naafitan dhugaa rabbi bakkuman taay sanit jechuudha. Qayyaan jemmarsa kanatti bilbilu. Alza dhugaa rabbi badaaf itti korfaanan du'e dhugaa rabbi fammasiitu baay'ee gaafa ta'e beeku inni gaagardee tiktokii kana sirriitti baay'ee bu'u. Alza yoo rasis taa'u jiji salaam leesh indeeti ta'e gidee riippoortii gawwarri riippoortii. Wow, tigistiyyee jalqaba irratti baga nagaan galtee baga rabbiin si gargaarii nagaan galtee siin jechuun jaalladhaa sumarraanii waa baay'ee tokko namatti tola. Nagaan galuun waan guddaadha akkanatti maatii ofii ijaan arganii gaafa hin jedhanirree baay'ee das nama jedha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal yuutuubii as jalatti argamtanii nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha egaa immoo baay'ee tokko das waan jedhee fi tigistii oggaa dheeraa Dubaayii keessa turte ingitii ni beektu qormaata hedduudha. Biyya ormaa gaafa turanii qormaata hedduun namatti baay'ata. Yaa ta'u malee immoo namoota tigistii namoota irraa adda kan taatu yeroo baay'ee ijoolleedhaaf sagalee ta'uu akkasumas immoo bakka hedduutti qoosaa waan akkasiitiin baay'ee TikTok irratti kan beektan jechuudha. Haa ta'u malee immoo yaa'u ammaaf galtee jirti. Dhugaa dubbachuuf dheengadda argin ture kin waan nama gaggeessitu natti fakkaate malee waan ofii galtu natti fakkaanne ingitii galtee kinoo ajaa'iba goobasiidha dhugaa dubbachuu fi guyyaa tokko gadi baatee akka ijoollee kaanii mana ijaarradhee maal ta'ee maalidha kanan qaba jettee qabee jechuu odoonii min dhugaa dubbachuu fi baay'ee waan dasna jettu keessaa maaliif እንግዲህ mana bareedaa kana ijaarrattee dhugaa dubbachuu fi ri'aashiitillee osoo gara miidiyaa kanatti hin fidin suura dur ni beektu yeroo argitanii suura dur wajjiniin ka'aniidha kan isheen yeroo hunda maxxansitu jechuudha malee kan amma muul abadan gadi baasteen beektu kinoo akkuma argaa jirtan ri'aashiitii wajjiniin fataa jettee too dhufte muuziqaan ishiin baaste tokko akkuma beektanii Jornaata gazichee kajettees muuziqaa wayii sirbitee algichis kinoo joornaataanis kanuma karoorri namni yoo qabaate karoora san beektanii bakka yaaddan san ga'uu dandeessu. Dhugaa dubbachuun namni tokko gaafa waan ta'e karoorfatee karoora sanii qormaan sitti baay'atu nama cimtuu yoo taate ati bakka san ga'uu hin dandeessa. Garuu nama laaftuu gaafa taate qormaata sanillee injifachuu hin dandeessu. In kufta malee jalan dabartu jechuudha namni laaftuni namni cimaan immoo qormaata san darbii waa hedduu danda'ee bakka yaadi san tabba ba'ee ga'uu ni danda'a sinin jechuun jaaladha maaliif ishiin hedduu biyya kana keessatti dhugaa dubbachuu fi yeroo waggaa dheeraadhaaf kan ishiin biyya Dubaayii kana mana kontiraataa hojjette isaan alatti dhiyeenya kana alatti baate እንግዲህ ሱቅ በነቴ ማነው ፈታ ቀውዴ ካጀቹዳሲ
akkuma beekamu yaa ta'u malee immoo jireenya ishee amma ta'e of fooyyessitee of jijjiirtee jirti isarra amma ta'e eegin yeroo baay'ee ishee maal jetti ijoollee mana madaamii jirtan mana madaamitii hin ba'inaa waa hedduutu jira namni dhugaadha beektanii ijoollee itti fakkaachuu danda'e waan fakkeenyaaf kinoo isheen gadaan tontunuyyuu baatee akkanatti hojjetaa jirti miti jedhanii ijoollee baay'een kan shawwadamanii mana xalabaatiif ba'an jiru mana kontiraatii jechuudha. Mana kontiraatii gaafa ba'an hojiin hin jiru hojiin hin argamu isaan booda hojiin yeroo baay'ee ni beektu biyya kana keessatti soo nama qabaatte iyyuu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Mana kontiraatii baate waa hedduutu si dhiba akkuma nama alatti ilaaltee anillee booda jireenyi akkasii ufan jijjiira jettee gaafa baate milkaa'uu dhiisuu dandeessa akka carraati kan milkooftu jechuudha. እና waan akkasiitti sinin jedha tikisti kinoo as keechee gara biyyaatis galtee yaa duruma kan abbaa mana ishee bira kan turtee dhufte ijoollee baay'een qalabatii sargiin godhattu gaafa jedhanii naan kolfitu kan ammoo yaa sargii duruma godhanne sargichan barbaadu jette. እና akkasinin jedha tikisti jeechanii kinoo akkanatti fataa jetti Itoophiyaa galtee tooyi waan kufalchiste tokko immoo dhugaa dubbachuuf nama baay'eetu ishii beeka dhugaadha. Yeroo baay'ee ana warri baankii keessatti illee na beeku kan jette irratti dhuguma namoota hedduutu ishii beeka maaliif yeroo baay'ee qaldii waan qalladduuf waan namoota wanta nama bohaarsu eenyu jettuuf akkasii beektanii kanaafiyyuu waan nama bohaarsu yeroo hunda yeroo isheen haasoftu ni dhageessu yaa ta'u malee namoonni kanumarraan kan barantanidha jechuudha. Isheen namoota hedduudha iddoo waan tokko dalagdu ta'e amma fakkeenyaaf YouTube nan qaba namoonni nan beekan yoo ta'e nama barsiisuudhaaf immoo dirqama waan hin taane posti gochuudhaani miti namatti dhiyaachuudha akkasumas immoo nama amala qabeetti ta'uu qabda. Isheen amma dhugaa dubbachuuf gaafa namatti dhiyaattu akkas akka of jaju namana hin deemtu jechuudha. Maaliif akka obboleetti yookiin akka obboleessaa kan itti dhiyaattudha. Kan namoota hedduudhaan walitti dhiyaattuu dandeettudha amala waan qabduuf jechuudha. Innaa kana sinin jechuun jaalladha. Tikistiin keessan galtee jirti gara biyya ishee nuyi biyyumatti argine engadda kanan argamu ani waaqa dhugaa dubbachuuf ijoollee wajjin waan jirtuuf waan nan galarree jetteetu maxxansine maaliif dhugaadha himachuun barbaachisu yeroo ammaa kana keessatti sinii galee waan yeroo amma fakkeenyaaf namoonni tokko suuraa fi maxxansuu akkasuma posteessuu waan akkasiitti jiraami kanaaf yoo maxxansuu bakka miidiyaa adda addaa irratti waan akkanaa kun hin barbaachisu kadhannaadhaan of yaadachuu malee suuraa maxxansuu maal jechuu waan akkasii kun sirrii miti ni beektu. Anna akkasiin jedha karoora yaada yookiin immoo waan gaarirra jirti jechuu barbaaditanii mana kana kan gidi dhugaa dubbachuu mana reeknu waan shumaatu mana kiyyadha jettee mana bareedaa yookiin immoo waan gaariidha jechuudha. Kaabateellee waa hundumamti kan guutamedha. Akkasitti sinillee jabaadha hojjedhaa jireenya keessan fooyyessaa sinin jechuun jaalladha obboloota kiyyaa warreen YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuun dagatinaa sinin jedha galatoomaa ulfaadha.